NLA Studio. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadiin waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Kiristoos hordoftoota sagantaa keenya kan ilaaf ilaame. Egaa sagantaan keenya kan amma ilaaf ilaamee ta'a. Amma sagantaa keenya xumurrutti akka nu faana taataniif maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra. Sagantaan keenya akkuma beekamu keessummaa affeeruudhaan beekama ilaaf ilaameeni. Egaa isinis osoo hin dadhabin akka nu faana turtan maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra. Amma dhuma sagantaa keenyatti fayyisummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii, gargaarsi fi jaalalli ergamootaa kan wareegamootaa kan duuka bu'ootaa hunda keenya waliin haa ta'u. Egaa keessummaan keenya kan ilaaf ilaamee dhufanii jiru naan jechaa jiru teeknishaanonni keenya amma isaan iddoo nuuf qabatanii aara galfatanitti beeksisa tokko dhageenyee walitti kan deebinu ta'a. Amma dhuma sagantaa keenyatti akka nu faana turtan maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadeen Waaqa tokko ameen. Misiraachoo haaraa qabna. Baga gammaddan baga gammadne. Obboleessi keenya daaqoon faarfataa qaala sirqee yookaan tasfuu bokee faaruu haaraa mata dureen isaa Amaanu'el du'amooyee ka'e jedhu qopheesse nuuf dhiyeesse hoodhaan hin jechaa jira. Maarree faaruu haaraa kana of harkaan geessanii akka irraa barattan akka dhaggeeffattan maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra. Eeyyee Amaanu'el du'amooyee ka'e. Kennaan daaqoon qaala sirqee yookaan tasfuu bokee maal kana qofa? Kitaaba bareedaa mata dureen isaa warri Tsiyoon jibban hundi haa sodaatan jedhus xumuree harkarraa akka qabu nutti himee jira. Hubadhaa mata dureen kitaabichaa warreen Tsiyoon jibban hundi haa sodaatan jedha. Warreen Tsiyoon jibban eenyu faadha laata? Maal sodaatu laata? Warreen Tsiyoon jaalannu hoo maal nuuf dhaama? Gaaffilee kana maraafuu yeroo dhiyoo keessatti kitaabicha eeggadhaa. Daaqoon qaala sirqee yookaan tasfuu bokeetiin kan qophaa'e. Baga gammaddan. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya maqaa waaqayyootiin sagantaa keenya isin affeerree jirra. Amma keessummaan keenyas nu bira ga'anii akka aara galfatan ilaallatii jirra. Kallattumaan gara keessummaa keenyatti deemnee isaan wal barree sagantaa keenya kan jalqabnu ta'a. Baga nagaan dhuftan akkam jirtu? Fayyaa baga nagaan nuu dhuftanii. Egaa mee walaa barru eenyu maqaan keessan? Maqaan koo faarfataa daaqoon qaala sirqee tasfuu bokee jedhama. Eshi galatoomaa daaqoon qaala sirqee yookaan tasfuu bokee. Egaa sagantaa keenya irratti argamtanii akka gaaffii deebii kana taasisnu eeyyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota keenyaa akkasumas maqaa waaqayyootiin baay'ee isin galateeffanna. Kallattumaan gara gaaffii keenyatti deemna daaqoon qaala sirqee. Egaa gaaffiin keenya inni duraan maalidha? Mee daaqoon qaala sirqee, daaqoon faarfataa qaala sirqee yookaan tasfuu bokee eenyudha? Eessarraa ka'anii eessa ga'anii haalli isaan ittiin daandii kana deemanii as ga'an maal fakkaatamee jalqabumarraa kaasee sadarkaa barnoota addunyaa sadarkaa gadaanarraa kaasee amma sadarkaa amma irra jirtanitti karaa hafuuratiinis keessumattuu sadarkaa kanarratti yeroo ammaa kana dargaggummaa fi jireenya hafuuraa wal faana adeemsisuun akkamitti danda'ama laatamee isa kana haaluma bifa seenaa jireenya keessaniitiin osoo naaf ibsitanii maqaa Isin haa kennu darursa sa'aatii kanaa fi yeroo kanatti aarsaa gootanii istiidiyoo keessanitti waan affeertaniif maqaa dhaggeeffattoota foddaa kanaa fi maqaa waaqayyootiinis nan galateeffadha. Egaa akkuma jettan gaaffiin keessan gaaffii sirriidha. Namni tokko gaafa sadarkaa irra ga'uuf malu yoo ga'es
jireenyi lafa kanaa akka jireenya asfaaltii miti. Bu'aacii baddaa bal'aa fi aarsaa guddaa nama gaafata. Aarsaa saniifis hundumaafuu garuu Waaqayyoodha kan galma namaaf geessisu. Egaa ani kanan dhaladhe abbaa koo Bookii Kabbadaa fi haadha koo Balaayinesh Tashoomatee jechuudha. Iddoon ani dhaladhes Botolooxoos iddoo jedhamtu. Umuriin koos barnoota biyya lafaatiif yoo ga'u barnoota kutaa tokkoffaasaa mana barumsaa Sagadaa fi Saaddenii iddoo jedhamtutti kutaa tokko haga afurii akkan baradhe ni beekama. Egaa isatti aansee barnoota kutaa 5 haga 8 mana barumsaa Uruffaa Labuu kan jedhamutti baradhe. Isarraas dabarsee barnoota sadarkaa lammaffaa yookaan secondary school kan jedhamu isa afaan Ingiliffaatiin mana barumsaa Alaltuutti baradhe jechaadha. Itti aansees kutaa 12ffaa yookaan immoo kutaa 11 haga 12ffaa barnoota qophaa'ina yookaan biyyoolessaa secondary school preparator kan jedhamu yookaan barnoota qophaa'inaa kan jedhamu kutaa 11 fi 12 Alaltuutti baradhe. Barnoota higher education immoo barnoota sadarkaa olaanoo kan jedhamu dhala namaatiif bakka itti xumuran Miizanteephii Yuunivarsiitiitti kanan barachaa jirudha. Barataa waggaa arfaffaa fi barnoonni kootis Applied Geography and Geosatellite kan jedhudha jechuudha. Egaa sadarkaa kanarra akkan ga'u kan na taasise kanan galateeffadhaa jiraadhus warra kooti jechuudha. Hunda dursarra hundumaafus Waaqayyoonis akkuma jirutti isa fuuldura godhee haadha koo qulqulleetti Durboo Maariyaam fuuldura godhee isaanitti aansee isaan fuuldura jiran kana haa ta'u gara barnoota biyya lafaatiin hamma kana yoo jenne gara barnoota afuurawaatiin yoo ilaalle barnoota duqqonnaa koo yeroon kutaa ja'a baradhositti xiqqoon baradhee haalli naaf hin mijanne. Kunis immoo obboleessi koo Daaqoon Daani'el kan jedhamu gidduu keenya jira. Wajjin jalqabne sadarkaa irraa xiqqoo waan duubatti deebi'eefan barnoota addaan kana binnatti addaan kutee sadarkaa irraa akkaman bu'a jedhee gara sanitti deebi'e. Garuu abdiin hin kutachiisne gara sanittis deebi'uun asirraa isa adda ba'uun haa ta'uti xiqqoosaa aga saloota hayimaanot naamman baaduu ga'utti barsiisa keenya Daaqoon Taaddasaa Baqqalaa amma asii ba'anii beekuu yoo barbaadan immoo kan amma uffata gurraacha uffatanii asii ba'an jechuudha. Haa ta'u iyyuu gara Alaltuutti gaafan galu immoo akkuma jalqabarraa kaasumti koorsiin baranne. Koorsiin kun immoo barachuun asittis waggaa 3 lakkoofsineeti achittis waggaa 4 irra teenye baranne. Barnoota abinnatii yookaan immoo dura bu'ummaa duuka Kiristoos buune kan baranne. Achis barsiisaa Yaaqoob kan jedhaman irraa Wuddaasee Maaramii hagan deemuu ga'eera jechuudha. Egaa isas cimsadhee barnoota kanas osoo addan kutin barnoota sadarkaa olaanaa higher education yuunivarsiitiittis barnoota irra deebi'uudhaan duuba amma na fayyamame barachaan ture jechuudha. Barachuun koo na fayyade egaa saatii kanaatti. Egaa namni gaafa jireenya isaa keessatti kutatee yookaan karoorfatee ba'u seexannis karoorfatee ba'a. Kana jechuun koo gaafan akkasitti baradhu natti tolee miti yookaan noormaalii nama fayyaa ta'eeti miti. Haati koos abbaan koos ni beeku. Biyya lafaatiin mana yaalaa kan jedhamu na nafne. Xabala kan jedhamus na nafne. Homtuyyuu na nafne. Guyyaa tokko isaanis boo'an dhiisne. Anis boo'an dhiisne. Keessayyuu haadha koo kanan yaadadhu. Yeroo na dhukkubee na diriirsanii boo'an birri 800 ibidda keessa gootee bakka itti bu'ee hin beeku gubatee dhabama. Rifaatu jechuudha. Kuni akka isa xumuraattis kan amma du'aattis deemneerra. Keessayyuu gaafan kutaa 10 fudhadhu amma mana barumsaa ga'uun kasaraan qabadhee dhaqe. Fedha rabbiin ta'e
darbeera. Ani nan darbas jedheen yaanne dhaqeen itti guuta. Ani admission kaardis hin fudhanne namatu naa fuudhe guyyaa 3 dura qormaanni boroo jedhan harka koo yoon asirra godhu sammuun koo dhiiga. Garuu madaan hin jiru. Ushuman jedhee xabala nageessanii hundumtuu hin boo'ee hin beekan. Isaanitu narra beekan baay'ee hin beeku waan ta'eef amma guyyaa 3tti boo'icha malee isaanis hin beekan. Ani guyyaa 3f waa'ee namaa hin beeku. Eessa akka hin jiru maal akka hin jiru hin beeku. Kutaa 10 qoramuu fi nan darbas jedhee yaanne rabbii ta'e kutaa 10nis darbe jechaadha. Akkuma namoota kaanitti yaa'u milkaa'inni kan rabbiiti. Isas darbees kutaa 10nis 11s fayyaa argadheen baran bu'atuman haadha koo abbaattoon inni rakkata waan ta'eef oduma na dhukkubnes nan jedhaan gaafa natti cimu immoo immaan mataan na dhukkubeen jedhaan abbaa mataan na dhukkubeen jedhaan gaafa humna kooti ol ta'e mee buna naa fidaan jedhaan buna asitti akaadii tumanii fistaalitti gudufanii naa fidan. Nyaatas immoo nyaadhu naa fataffatanii fidan jecha. Yaa usasan hundayyuu homaanatti hin fakkaanne ana. Maaliifii gara laphee koottan ayyaadu yoon du'es gara waaqayyoon deeman jedha. Keessa ootis zitaa koo keessa mana warra kiyya balbala gubanii irra faan deemee dhagaarra dhaabbadha. Maaliif yoon du'e dhagaan tun bakka nani dhaabbadhe nufiin jedha. Nawuttuun yaa wasaan na gaafatan araan naguman jedhaan fuuluma koo laalanii shedhani. Haa ta'u seenaan akkasii keessa dabare bal'aadha kaasofnee fixuu hin dandeenyu. Hundumayyuu akkuma daawwiti jedhe ifattan libba wakleeta amarradanni ilaal Qidduus Daawit waan inni tiruu nama waan beekuuf inni akkuma beekumsa keenyatti kiyyaatti na lakkaa'e akka namoota tarree hiriiruu na taasisen jedha ofii kooti. Warri kootis maatiin isaanii na birraa nafti yoon biyya lafaatti baradhu birrii fidaa hin jedha warra akka yoon mana amantaatti radhe birrii fidaa hin jedha. Maa irraa goota maaf si barbaachisan jedhu 5,000 6,000 haga dhukkuba kooti 1 2 jedhee isaa wajjin kan lakkoofne naannoo 39 kan fedhe. Homaa garuu Gabreeliif galanni haa ta'u gargaarsi isaaniitis amma humna isaanii na biraa nafni darbinee as geenyeerra. Egaa sagantaa nu walaa fixa waan ta'eef fixuu waan hin dandeenyeef gubbaa kana yaadadhu kana. Biyya lafaa keessa mana barnoota gaafan deemu yeroon kutaa tokko seenu wanti ija koo dura deemu kutaa tokko kilaasii seeneen barsiisaan keenya barsiistuu Tegisti jedhamu iskiriiptoo akkatti qabiitu jira garuu an akkattan qabe akkatti qabinaan jedha akkattan qabe kaza irra deddeebitee akkasittiin qabe haa ta'u yeroo san irraa kaasnee sadarkaa barnoota keenya kutaa tokko irratti lammaffaan bahe sana booda haga preparatoriitti sadarkumarran ture jechaadha. Biyya lafaatiin mana amantaa koos gadi hin dhiisne sadarkaa koos gadi hin dhiisne warra kootiinis yaaddaan baane amma yoonatti kuno saanumaa biran jira saanuman nu barsiisaa jira kana booda immoo qayyoo horii naafaa. Tole kabajamaa Daaqoon Faarfataa Qaala Sirqa. Egaa waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Akkuma ilaalaa jirtan harmeen Daaqoon Tasfaa Mikaa'el baay'ee gadda keessa darban yaadatanii yeroo ammaa kanallee imimmaan harcaasaa akka jiranidha kan ilaalaa jirru. Akkasuma hiriyoon isaas warra itti dhiyeenyaan beekan imimmaan isaanii cabsaatii waan kana dhugaa bahaa jiru. Egaa wanni as keessatti hubachuu qabnu kabajamtoota maatii Waaqayyoo baay'een keessan dargaggoota baay'een keessan seenaa inni keessa darbe kanas dhageessanii jirtu. Dargaggummaan hin jira, jireenya hafuuraa hin jira, jireenyi karaa addunyaa hin jira. Kana hunda keessa darbanii sadarkaa kanarra ga'uun kun akkamitti ilaaltu? Mee sirriitti hubadhaa isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Warri Tsiyoon jibban hundinuu sodaatanii fi Amaanu'eel du'aa moo'ee ka'ee jira kan jedhu kanan qopheessuuf sababa guddaa kan naaf ta'e tokkoffaa jireenya kiyya keessatti jireenyi koo jireenya waan na boochisu waan ta'eef yoon tasarree du'e maal barreesse du'uu kan jedhu yaade tokko jalqaba irratti. Duuti namaa tasaa yaa'u jireenyi gara yuunivarsiitii keenya deemnu karaan isaa ulfaataadha warri beektan na deeggaruu dandeessu. Karaa baay'ee keessa dabarree xachi keenya gaaf tokkoon taa'ee yaade
kitaaba keessa maal jedhee barreessu yoon du'es dhalootaaf maal barreessee darbuun jedhee taa'ee yaade yaa'u ayyama rabbi ta'e waa'ee haadha keenya yoomiyyuu ani kan ishee gaddus gammadus ani isuma maatii kootiin kophaatti karaa fagoo yoon deeme isaan biras yoon jiraat siil ishii fuuldura jedhee imimmaantu na qaba. Imimmaan waan narra gadi yaa'uuf bu'eetuman yaada kuusitu beekadeen itti dhiisa. Guddaa ishee isee kadhadhee fixuuf natti muddama. Jechichi dafee waan xumuraaf oduun dheerachee sana jedha. Namoonni tokko tokko jecha dheerachitaa naan jedhu. Tikikkin ani jaalalladhee koo maa osoo dheerate. Dikka akka abbaa Giyoorgis Zagaazichaa waddisi ki oodingin milita uddaase mataan hiikli afuu essawaatsii biyaakee Maariyaam. Yaa Maariyaami afaan koo amma fedhe yoo beeke ani galata kee fi uddaase kee barreessee dubbadhee waan fixuuf hin dandeenye afaan kirubeelii fi suraafilii kan galatoofamteedhaatii jedhee to dubbate yaa malkaa ishii keessatti wasikkenni kiraamata iska gabir tsirqaa. Yaa Maariyaami akka waan gaarii hojjedhee darbuuf umurii naa dheeressii jedhu abboonni keenya. Anis warri tsiyoon jibban hundiyyuu haa gammadan haa sodaatan kanan jedhe an ofii kiyyaa jaaladhe namoonni alagaa ta'anii waa ishee waqqasan jecha kana dubbadhee kan barreessuuf jaalala ishee qabu tokko kan na kakaasise lammaffaa irratti. Sadaffaa irratti haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamin akkuma beektonni mana amantaa keenya hayyoonni barreessan waa'ee tsiyoon baay'ee barreessanii yaa tsiyoon tuni tam akka taaterree sirriitti akka qalbeeffataniif kan abboonni keenya barreessan irratti anis akkuma abboota kootii duuka isaanii bu'ee waan xiqqoo tokko tsiyoon irratti dabalee eenyu akka taate sirriitti akka hubataniif waan barumsa baradheen yaa biyya lafaa irratti barnootan dura badhe keessa andimtaa turgaame barsiisa keenya yoon barsiisa Afawarqi Ashange kan jedhaman dabubitti nu barsiisanii nan taa'ee hordofa. Sammuun koo naaf yaada waan deemeef qoyi bal'iseen barreessa jedheen kitaaba kana barreesse. Yaa kitaabni kun immoo yeroo dhiyootti uummata koo bira akka ga'u sawii guddaan qaba. Faaruu Amaanu'el du'a moo'ee ka'e jedhu kanan barreesse sababbi isaa ofii kooti yaadee miti. Halkan narrafaa faasigaa darbee yuunivarsiitii taa'een alfaa fi oomeeggaa jedhii kan jedhu mataa kootirra dhufa. Arras alfaa fi oomeeggaa jedheedha. Kaazaa halkan lafaa ka'eetan alfaa fi oomeeggaa jedhee barreessee ciise. Ammas alfaa fi oomeeggaa jedheedha garuu Amaanu'el du'a moo'ee ka'e mata durichi haa ta'u malee faaruun kee alfaa fi oomeeggaan du'a moo'ee ka'e qulqulluu hunduma kan qabdu Amaanu'el addaa jaalalli nuuf qabdu jedha faarichi. Garuu alfaa fi oomeeggaan jedhii barreessi. Alfaa fi oomeeggaa jedhee garaan itti barreessuun dhabe kana booda harkisna didee inuman ta'a. Guyyaa lama sadi buleen alfaa fi oomeeggaa kan jedhu kana itti dabalee raawwadheen qidduus kan jedhutu ija koo dura dhufe jecha. Alfaa fi oomeeggaan qulqulluudha jechuudhati jedheen kazaa itti aa'ee itti yaadetu barreesse. Egaa kana barreessuuf yoo dhugaaf dubbachuuf ta'e Luukii 28 natti fudhatu. Har'a nan barreessa halkan jecha biraatti dhufa haqeetan ka'ee addisii barreessa. Har'a nan barreessa haqeetan addisii barreessa. Gaafan kana barreessu garuu dhukkubni koo dhukkuba sadiidha. Kaleen nan teessisu barumsi isaa barnoota gibbii ni beektu warri yuunivarsiitii dhabaatan nan teessisu garuu jecha isaa barreessan kitaaba addunyaa dubbisaan kalee kiyyammoo bishaan aayilaandii of fuuldura godhe daqiiqaa 10 inni ala ba'ee deebii baradha. Hidha hixanani gaaf kan naa gamnaan barsiisan jedheen mister yookaan leechara ani kana booda nan gaafatina saatii desnee dhinan baa saatiin desnee dhinan baradhaan jedhe maallaan jedhan kaleen na teechisaan jiruun jedheen. Kanaaf yoo waan fe'aa barsiisu na gubnaan nan ba'a. Yaa kitaabichi faarsanichi gaa jecha kanaanan barreesse. Gaafa faaruu kana barreessuu qofan barreesse. Haadha keenya naahuu agariki galeela itiyee Maariyaam iskamaa heezanuu jedhanii yaa abboonni keenya akkanatti manitti margeeta Yaaqoob guddaa naa galatoomanii yaa gifti Maariyaam hamma yoomitti biyya ormaa teessa biyya kee galiilatti gali kan jedhu kanas barreessee ture. Aanaan barreesses isaas ofii koo yaadee miti. Godaansa haadholii jedhee barreesseedha. Immoo mula samaayitti kan jennu san godaansa haadholii jedhee barreesse. Ishii maal jedhu garamitti garagalchu.
Kanaaf godaansa haadholii jedheen isas barreessuuf luukii baay'een narraa fudhatee boodarra obboloonni koos na deeggaranii faaruu kanas barreessa. Yaa faaruun baay'eedha. Haa ta'uti garuu faaruu kana kan na kakaasu hundumatti tokko Amaanu'eel du'a moo'ee ka'e kan jedhu yeroo hunda faaruu afaan Oromoo yoo faarfannu waa'ee gooftaan du'a ol ka'uusaa arragaa ussisamaati kan jedhu bichaa faarfanna baay'een hin jiru. Kanaaf dhaloonni koo faaruu kana ceesisni isaa Maariyaam ceesisicha isaanii dhageessu yeroo biraatti hundumtuu hiika qaba. Hamma yoomititti hamma guyyaa 50ffaatti. Qulqulluu Luqaasii fi Qalophaan gara Emaa'oos deemanii inni qabame jedhanii abdii kutatanii. Kana booda inni mana cufaatti seenee nageenyi isiniif haa ta'u jedhaa faarichi. Kun maaliifani amma du'aa ka'ee olaarra guutti waan wal qabatuuf kan jedhuun barreesse. Isa kana uummanni koo akka argatanii yeroo dabiriin kamiyyuu amma guyyaa 50ffaatti osoo faarfatanii maal ta'a kan jedhudha. Yaa iccitiin isaa babal'aadha waan ta'eef sa'aatiin qabnu yeroo biraa dhuunfanis yoo walitti haasa'uu dandeenya. Waaqa naaf kennitaniif deebisee waa'ee ulfaadhaa Diyaaqoon Faarfataa Qaala Tsirqee yookaan Tasfuu Bokee. Kabajamtoota daawwattoota keenya maatii obboleessa keessan Wandoo Hayiluun jedhama. Diyaaqoon Qaala Tsirqee yookaan Tasfuu Bokee waliin egaa gaafiif deebii yookaan immoo ilaaf ilaamee keenya taasisaa kan jirrudha sagantaan irra jirru. Osoo hin dhufin akka nu faana taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafachaa gaafiin keenya kanuma itti fufu ta'a. Tole Diyaaqoon Qaala Tsirqee yookaan Tasfuu gaafii koo inni itti aanu egaa akkuma beekamu waan baay'ee keessa dabartanii jirtu seenawwan hedduun darbanii jiru. Ulfaatanis salphaanis darbee jira. Kana booda namootaan beekamtii argachuun jira, mindaa argachuun jira, namoota fuulduratti kabaja argachuun jira. Isaan kana ilaalchisee mee kana booda maayidhaan isin eegna karaa fuulduraatti fakkeenyaaf keessumattuu mana amantaa keessa jireenyi keessan milkaa'ee jira. Kana booda uumaan barbaadu nagaa jettu moo kana caalchisnee isin eegna moo kana gaditti mee kana booda maal karoorsaa jirtu kanarratti osoo naa deebistanii? Deemuusa yoo argattanii mana amantaatti eeggartuu maal fakkaatu? Gabreeliin haa jedhu nama deemuusas naa godhu jechuun barbaada hundarratti. Ani garuu amma ammaatti naaf hin ibsine. Naaf ibsine jechuun namoota tokko laayee gizeen boona natti dhaga'ama. Namoonni tokko birri yoo argatanis beekumsas yoo argatanis waan hundaa argatan waan mootummaa Waaqayyoo dhaalletti fakkaata. Ani akka kootti kun dogoggoran jedha. Beekumsis qabeenyis hundumtuu kan Waaqati. Hundumtuu birris kan namaa kennu hojjetaa mootummaas kan nama godhu Waaqa. Isaan alammoo akkuma Daawit gara bittan si alaaba eessatti baana birri mataatti baannetti boraafanne rafnu. Ani kaa gara fuula kootti tarii Waaqayyama isaa ta'e ani kan na guddise saadhufa babbaa kooti an na guddises mana amantaa kooti waggaa 9 mana amantaa kana kanan seene. Yoo xiqqaate barumsa waggaa 9 sadarkaan amma jiru kun gara waggaa 14 barnootarra. Gaafa kana mana amantaa kootiin baanne galgala yoo dhungan an halkan na dhukkubaa bula. Egaa gara fuulduraatti abjuu akkasiin qabu jechuun barbaada. Waaqayyo naa kenneyyuu dachaadhaanis godhe waan inni naa kennera. Amma humna kootii isa tajaajiluuf Waaqayyo fuulduratti ani imaanaa yookaan immoo waada nan galaaf. Inni biraa gaafii keessan keessa maal jette? Maaltu karoorfamee jira kan jedhu fayyama Rabbii yoo ta'e yeroo dhiyootti kitaaba kana uummata koo fuuldura yoo ga'e lammaffaa isaatti kitaabaan ammaaf wuxinii baasee hojjechaa jiru daagima mitsaat mindin ነው yookaan dhufiinsi lammaffaa maali? Si'oolii fi gannanni eessa jirtiif jedhu kitaaba gaafii qabu. Namoonni baay'een si'oolii gannata eessa akka jirtu yaada wal borcaatu jira yoon hordofuun qalbiidhaan hubadhu. Kanaaf tokko eenyutu du'ee arge si'ooleedha. Tokko eenyutu gannata dhaqee argee jedha. Kanaaf immoo manni amantaa teenya maal jettii kan jedhu kitaabicha kana wal duraa duuban ittaansee lakkoofsa shallaga baraa yookaan baahira isaaf kan abbaa Dimixiroos barreessan san afaan Giizitii fi Amaariffaan jira. Uummata keenya biraan daawwatii Luukii 13tiin jira. Garuu kitaaba of danda'eedhaan guyyaan Gabreelii har'a boru qedaamitiidha yookaan sanbata duraati. Waggaa 2020 salganarraa maal oola kan jedhu abboonni koo hunda akka argatanitti badhaadhaniif
yeroo dhiyootti biraan ga'a. Fakkeenyaaf namoonni baay'een maqaan cuuphaa yoo jalaa bade ni rakkatu. Ganaa luba barbaadan tarii lubni gaafa san jedhe du'uu danda'a. Kanaaf baay'ee isaa bira dhaabbatanii gaafa ani dhaladhe sa'aatii duramoo sa'aatii boodamoo bara wangeelaawwii kamii maqaan kiristinnaa koo eenyudha kan jedhu osoo nama gaafate lakkoofsa ofiitiin baratee akka bira ga'uuf kanan baradheerra kanan qalbeeffadheerra kanan dubbiseerra kitaaba kana sadeen wal duraa duubannaan qopheessa jedheen karoorfadheera yoo rabbi naa jedhe bara eebba koo bara xumura irratti kitaaba kanas xumuree ba'uuf karoora kooti inni naaf hayyamu kana yaada. Egaa Waaqayyoon kan hundaa danda'u karoora keessan hundumaa akka xumurtaniif isin gargaaru jennee jira nutis gargaaru. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis dargaggoota hubadhaa jireenya qaala ጽድቅ yookaan tasfuu bukee dabarsan. Inni kun yeroo daa'ummaati. Har'a garuu kan jennuun daaqoon qaala ጽድቅ faarfataa qaala ጽድቅ yookaan tasfuu bukeeti. Waan baay'eedha kan ittiin waamnu egaa. Kanaafuu mee amma immoo abbaa fi harmeen obboleessa keenya qaala ጽድቅ yookaan tasfuu bukee nu biratti argamu. Mee abbaan daaqoon faarfataa qaala ጽድቅ yookaan tasfuu bukee maal jedhu laata waa'ee tasfuu kana mee isaanumarraa deebii isaanii dhageenya kara isaaniittan isin fudhadha. Tolee obbo Bukee egaa akkuma dhagaati turtan ilmi keessan yeroo ammaa kana waan hedduu irra ga'e hundi keenyaatti gammannee jirra nuti obboloonni isaa. Mee isinoo haalli guddina isaa jalqabarraa kaasee maal fakkaata amma irra ga'utti mee akkamiin ilaalaa turtan mucaa keessan? Akkan itti ilaalaa ture qadam jedhee madabanyaa seenee dabanyaa seenuu galgala oogalee gara hojii deemaa achi bariiboo timirtii dhaqaa aduu sanbattanii immoo gara taabotaa deemaa hunduma kana nanafu jedhee xumuree har'a immoo Gabreeliinis misgaana argatu Mikaa'elli misgaana argatu Maaramiin misgaana argatu kana hunda irraan kan naa ga'e gaafa kana naa xumuree anis waan tokko Gabreelidhaa milikeeta isaa nan galcha. Eshi egaa Gabreelin jedhee akka isiniif milkeessu nutis abdii guddaa qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas karuma isaanittan isin deebisa. Harmeen daaqoon faarfataa qaala ጽድቅስ nu faana jiru. Mee daa'imumarraa kaasee haalli guddina tasfuu yookaan qaala ጽድቅ maal fakkaata ture yaadattanii daa'ummaa isaatirraa kaasee yeroo jabbilee eegan jechuun kun jira yeroo sanarraa kaastanii maal yaadattu mee sadarkaa kanarra hin ga'a jettanii eegdanii ture? Tasfuu bukee kana turtii erginaanitiin gara taabotaa deebituma tamaarii lachuu Gabreelidha ergasii kenneedhe tamaarsise naalaa dhukkubee kutaa 10 yaa Gabreelii sii kenneedhe xila warqii sii qabade xila warqii sanis bitee galcheef amma kana naa ga'e misgaanaa Gabreelii na argatamas. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa dhagaa jirtu arguun waan guddaadha osoo ija keessaniin arguu baattanii daaqoon faarfataa qaala ጽድቅ yookaan tasfuun dhuunfaadhaan seenaa isaa nutti himatee tarii soba jechuu dandeessu egaa ragaa ta'anii fi cinaa taa'aa osoo jiran wanni inni nutti himatee isaanis immoo akkasuma isa caalaa laphii cabeen kan isaan waa'ee isaa abdii guddaadhaan eeggachaatii jiranii Waaqayyoon bakka guddaadhaan ga'ee kana caalaa sadarkaa gaariirraan isa ga'ee haadha fi abbaa isaas gammachiisee isas mootummaa Waaqayyoo akka nuuf dhaalchisu abdii guddaa qabna gara keenyanii. Tolee daaqoon faarfataa qaala ጽድቅ egaa gaafiiwwan nu bira ga'anii jiru dubbii keenya irratti egaa kan garaana nyaatan tokkoon isin gaafadha inni kunis maal jedha tarii anis gaafachuudhaaf dura yaalee keessa kootti yaadeen ture garuu daawwattoonni keenya akka nuuf gaafatamu waan jedhaniif gaafa inni dura waa'ee gaa'elaa ilaallata waan baay'ee keessa akka dabartan nutti himtanii jirtu mee waa'een gaa'elaa maal fakkaata fuutanii jirtu moo hin fuune yoo fuutan ijoollee meeqarraan geessanii jirtu waa'ee kana osoo nutti himtan. Yaa wani garaan sinitti maddeetin immoo waa'ee fuudha feeruu waan nutti himtan jechuudha.
Guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Yaa'u abbaan kiyyarri haati kiyyarri na bira jiru. Mana dhiisee tokko tusa fuudhaa asumaan na kootan akkanaan hin jenne. Haa ta'u osoo fuudha barbaade dura natti fudhachuu barbaade gama biraatiin. Yaa'u isaanis fedhii na gaafatanii fuutamoo hin barattaa jenna. Tokkitti fuudhee lammata ejjenanne kaan jedheeni. Kanaaf daftarri koo fi iskiriptoon koo daftarri koo isaanuu naasanii tasummaa fi fuunee jedhanii namoonni irraa yaa'u dafuu na bira jirtu. Daftarrii fi haati manaa kootii fi haati manaa koo daftaraaf iskiriptoo kootiin jedha. Kanaaf yaa'u akkasumatti waa lallaaluuf likki namoota baay'ee wajjinis nan kolfaa anan taphadha. Garuu immoo immeejiin hin fuudhu kan jedhu ammummaatti 50-50 jechuun hin fuudhe. Maal jechuun murteessuu hin dandeenye. Osoo murteessee kitaaba kanas hin barreessu faaruu kanas hin yaadu. Ni beektan gaa hundi keessan namni nama jaalate. Haala bulanii waa baay'eetu jira rakkinni. Namni namaa dawwaduu jira, yaada baay'eetu jira, waa yaaduu hin dandeessu sammuu keetti. Gaafa kophaa taate garuu cal jettee yaadda. Maal yaadda? Maal hojjettee hin dabroota. Akkuma kitaabni qulqulluu wangeela Qorontos boqonnaa 7:32 yookaan Maatiyoosis Maarqoosis yoo deeme abbaan manaa haadha manaa yoo fuudhe haadhuma manaa fi gammachiisa. Abbaan haati manaas abbaa manaatti yoo dhumte akkuma abbaan isaa manaa gammadu of dibdee of miidhagsitee isa gammachiisuu barbaadde. Abbaan manaas itti miidhagee ishee gammachiisuu barbaade. Gidduu kanatti eenyudha? Kiristoos dhiisaniiru jechaadha. Kanaaf namni nama gammachiisuuf waan hin taane hin jiru. Kanaaf garuu gaafa akkas taane dandeettii yaaduu keenya ni dadhaba. Indoo saayinsii irratti namni jaalalaan qabame seelonni isaa hunduu ni dadhabaadha. Baayoloojii irratti ni dadhaba maaliif dandeettii yaadu isaa. Handi daarishiniin isaa maalidha? Jaalachuudha. Bakka yaa wangisa samatitti fakkaata afeera jechuudha laxxafame. Inni waama jaalalaa yaada malee wanta biraa yaaduu hin danda'u jechuudha sammuun namaa. Kanaaf maal godhuudha? Akkuma Phaawulos akkuma wangeela boogizee kullokkoodhe Yohaannis akkuma wangeela irratti dubbate yeroo isaatti wanti nama jala darbu hin jiru. Nutu garuu of jala dabarsa jechuun waan gaarii otoo hojjetin of jala dabarsine fuudhaaf yeroo fi yeroo keenya dabarsine jechuun barbaada. Egaa tarii fuulduratti itti yaadamuu danda'a. Ta'a. Ani hin beeku kan beeku yaa'u isaanuma lamaa. Egaa ulfaadhaa. Egaa akkuma beekamu gaafileen gaafataman tarii qoosaa fakkaachuu danda'u waa baay'ee nu ibsanii jirtu as keessatti wangeela Maatiyos keessaa kan fuudhe waa'ee haadha manaasaa ishee gammachiisuu yaada inni biraa immoo waaqayyo gammachiisuu akka yaadudha kan nuuf ibsaa turtanii akkasuma karaa saayinsiitti illee deebitanii addunyaa keessaa waa'ee jaalala ammaa akkuma beekamu egaa hin beekama yeroo baay'ee hin arginas nageenyas jaalalli dhugaa kan Kiristoos qofa jedhu abbootinis isinis isuma kana duukaa akka bu'aa jirtan kan natti mul'achaa jiru. Daawwattoonni keenyas kan waan hubachaa jiran natti fakkaata.